Akkam barbaade si gochuu nan danda'a. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti barnoota kiyyallee maatii koo biratti kutaa 1 hanga 8tti seeraan baradheera. Kutaa 8 ergan gahee booddee garuu akka aadaa maatii mana keenyaatti amala abbaan keenyi qabu ijoollee isaa gara biyya ambaatti erguudha. Maarree anaanillee gara magaalaa Finfinneetti na fudhatee paaspoortii baasifadheen viizaa kiyyallee naaf ergee ture. Gidduutti garuu obboloonni koo biyya ambaa deeman yoo duute malee gara biyya ambaa kanatti hin dhufiini. Kunoo nutuu umrii keenya biyya ambaatti gubannee abbaan keenyi maqaa keenyaan homaa tokko kan nuuf godheeru hin qabu. Hundi keenyi isaaf dhama'aa jirraa. Yoo dhibe biyyatti wanta barbaaddeen si gargaarra malee hin dhufiini jedhanii na didanii. Abbaan koo nama baay'ee abshaaladha. Bara jireenya isaa keessattis haadha manaa 7 fuudheera. Haadha manaa 7 fuudhus tokko ijoollee 2 deessee jalaa kan boqotte yeroo ta'u, tokko immoo dhumarratti kan inni fuudhee halkan otoo inni isa waliin jiruu dargaggeessatti fiddee reebsistee manaasa ariisistee qaanessitee gadhiistee jennaan achumaan dubartii gara biraa fuudhuus dhaabe. Nama dulloomerree tasgabbii hin qabne beektu. Ammas haadha manaa 5 qaba. 5 isaaniiyyuu lubbuudhaan jiru. Umriinsaa gara 70tti siqeera. Dubartii waggaa 14 waggaa 15 barbaada. Jaarsa dullumni isaaf hin galle. Umriinsaa fi qaamni isaa gonkumaa waliin kan hin deemne. Haati manoonni isaa waggaa 20 waggaa 30 inni hangafu. Isa dursanii yeroo dudullooman abbaan keenyi garuu harriin rifeensi adiin tokkollee rifeensa isaarratti hin biqille. Akka dargaggeessaa dhugee nyaatee utaalee haga ammaatti gala. Lafa akaakayyuusaa kan dhaale isadha. Akaakayyuunsaa immoo baalabbaataa baraan baraas turiiti. Lafa hedduu waan na qabuuf qabeenyi koo lakkaa'amee hin dhumu. Ijoolleen koo hiratanii isaanirraayyuu hafaadha jedhee gara deemutti hin dhalcha hin fuudha. Walii galaan kan ani beeku ijoollee abbaan kiyya dhalche naannoo 22 ni taana. Haa ta'uutii garuu otoon fuudhiin mandara keessatti kan dhalchellee baay'ee akka ta'e innumti afaan isaatiin ni dubbata. Akkana taanus haa ta'uutii garuu obbolaawwan kunneen abbaa tokkorraatii dhalanne garee gareedhaan maatii keessatti kan wal qoonnidha. Abbaan kiyya dubartoonni yeroo dhalatanii gahanii barnootaan kutaa 8 gahan otoo isaan hin heerumiin dursee gara biyya ambaatti erga. Gara biyya ambaatti ergee booda yoo xiqqaate haadha isaaniif magaalarraa mana akka ijaaran erga taasisee booda isa kaan maallaqa hafeen immoo maqaa keessaniin manan isiniin ijaara jedhee ofii mana ijaaree yeroo yerootiin gurgurachaa oola. Dafqa ijoollee isaatiinis ganda keenyarra darbee akka aanaa keenyaatti abbaan keenyi nama sooressaa tujaaraa nama jedhamudha. Kanarra darbee konkolaataallee bitachuun akka barbaade itti dhugee itti nyaatee dubartii magaala jiraattu abbaan manaan irraa boqotee yookiin immoo ishee dhiisetti galuun maallaqa isaa akka garaasaa itti haasa'a. Beekamaadha waan na ta'eef abbaan koo mana dubartii tokkoo seenuu jalqabeera taanaan amma immoo kunoo ishee kanatti galee jedhama. Fuudhee haadha manaa godhachuu dhaabe malee yeroo yerootti jijjiiruu yookiin immoo ishuma abbaa manaa qabduufuu maallaqa kennee fi sanyoo ta'ee mana tokkotti naanna'uu gonkumaa abbaan koo haga har'aatti hin dhaabne. Akkanuma kashlabbee ta'e immoo ijoollee isaan dagatu. Seera qabeessaan warra dubartootaa haga kutaa 8tti warra dhiiraa immoo hanga xumuranitti barsiisa. Haa ta'uutii garuu obboloonni keenyi warri dhiiraas hedduun isaanii amaluma abbaa keenyaa dhaalanii gariin gaa'ela dhaabbatanii diigu, gariin immoo sababa dubartootaatti mana barnootaarraa ari'amu, gariin immoo dubartii fedhii malee gudeeduun mana hidhaas kan jiru ni jira. Waa'een gola keenyaa mana keenyaa waan baay'eedha. Maarree abbaan koo akkuma obboloota koo warra dubartootaa gara biyya ambaatti erge ani
kutaa 8ffaa akkuman seeniin gara Finfinnee na fudhatee meedikaalaa paaspoortii fi viizaa kiyya na ergisiisee torbee booddee deebi'ee wanta hundumashee ofii sirriitti beekaa. Barnootaallee bara sana haga kutaa 6tti barateera. Afaan Amaariffaa mitii darbee afaan Ingiliffaayyuu ni dubbata. Ani hanga kutaa 8tti barnoota baradheen afaan Ingiliffaa abbaan koo dubbatu anaaf hin galu. Bara mootummoota darbanii keessatti haga Finfinneetti daldaluun abshaalota bara sanaa waan na tureef dargaggeessi bara kanaa abbaa kootiin salphaatti isa goyyomsuu hin danda'u. Abshaalallee jechuu barbaadeeni. Haa ta'uutii garuu yeroo inni gara biyya hambaatti na erguuf qophiirra jiru kana ani immoo jaalala addaatiin dargaggeessa tokkoof qabame. Yoon gara biyya hambaan deeme jaalala kee akkamittiin hin baafadhaa waldhaansoo jedhurran jira. Jaalalleen kiyya kana dura gara biyya Saawudii deemee waggaa 2 erga jiraatee booda qabamee gara biyyaatti deebi'ee obboloonni isaa asumatti yoo fuute qabeenya abbaa keenyaa qabeenya maatii keenyaa guutummaatti si dhiisne mana haadhaaf abbaa keenyaa dhaaltee haadha manaa kee waliin keessa jiraattaa dargaggeessa jedhamedha. Inni garuu kun hundi dhiyaatee fi ammallee gara biyya hambaatti deebisee imaluu barbaada. Haa ta'uutii garuu biyyi inni imalee deemuu danda'uu fi ani viizaan kiyyatti ergame garaa ture. Kanaan jaalalli immoo akka ajaa'ibaatti waan nu qabeef anis deemuu nan dhiisa atis dhiisi wal fuunee mana maatii koo jiraannaa qabeenyo gahaatu jira. Dhuguma obboloonni koo qabeenya maatii koo hundasaa kannaaf dhiisan yoo ta'e waggaa 2-3 keessatti midhaan galanii fi loon jiranii gurgureen konkolaataa gaarii biteen magaala gallee jireenya gaarii jireenya qananiin si jiraachisaa jedhee na gaafate. Anis dhugumatti obboloonni koo warri dubartootaa wanta na dhorganiiruuf gara biyya hambaa deemurraa heerumuun filadhaa toleen jedheeni. Anaaf ishee viizaan gara biyya hambaatti ergamee fi miti obboloota koo dubartootaa biyya hambaa jiraniifillee waraqaan fuudhaa yoo ergame abbaan koo tole jedhee ijoollee isaan kennu. Hanga ammaatti fedhii abbaa kootiin kan heerumeeru hanga fageenya qofaadha. Isheenuu si'a 2 heerumtee baatee sadaffaarratti waraqaa dhufe seera qabeessaan abbaan koo fudhate. Kanaan jaarsa erguun hin barbaachisu jedheen jala mureen jaalallee kiyyatti meen otoo viizaan naaf hin dhufin abbaan koo gara Finfinneetti na fuudheen qajeelchiin na fudhadhu qee keenyaatii na butii jedheen isatti hime. Innis tole jedhee obboloota isaa 3 qabatee aadaama buttaa naannoo keenyaallee eeguun barbaachisaa waan ta'eef aadaa buttaa eegnee sobeenanis iyyeen iyya fakkeesseen na fudhatanii deemanii. Kabaja kiyyaa durseen kenneefiin ture kutaan itti aanu garaatti godhachuudha. Guyyaa 3 booddee intalli keessan nu bira jirti jedhamee abbaa kiyyaaf waraqaan ergame. Haa ta'uutii garuu abbaan koo gara biyya hambaatti erguuf baasii guddaan baaseera. Otoon salphatiin intala koo gadhiisi jechuun jaarsa waraqaa ergeetti dheekkame. Akka aadaatti silaa takkaa dubartiin butamte hin deebitu. Yoo fedhii hin qabne ta'e tarii tooftaa biraadhaan baddee gara maatii isheetti galuu dandeessi malee fedhii qabdi taanaan deebi'uu kan jedhamu hin yaadamu. Yeroo waraqaa araaraa kana fudhachuu didanitti intalarra maatiitu salphata. Sababiin isaa immoo yoo fedhan mana warra gurbaatii cidha gaggeeffachuu danda'u. Kanaan si'a 2 si'a 3 abbaa koo waraqaan ergame ni deebisee cidhi gaggeeffame seera qabeessaan akka aadaa naannoo keenyaatti heerumeen mana obboleessa isaarraa gara mana haadhaaf abbaa isaatiin galee. Haati isaanii erga boqottee turteetti erga haati isaanii boqottee waggoota dheeraa booddee abbaa isaanii fuusisanii turanii. Haa ta'uutii garuu haati manaan abbaa isaanii fuusisan wanta hin deenyeefiif qabeenya qooddachuu hin dandeessu jedhanii jala muranii ijoolleen itti maniiru. Ani ishee fi abbaa manaa koo waliin mooraa guddaa keessa jiraachuun jalqabe. Ijoolleen kaan haati isaanii deesse kan dhiiraas kan dhalaas ni jiru. Loon hedduudha. Lafti baay'ee bal'aadha.
Midhaan mana keessaa ajaa'iba gumbii guutee jira. Jireenyi mana sanaa irraa hafaadha. Hiyyeessi naannoo sanaa gaafa dheebote gaafa beela'ee mana kana dhufee nyaatee dhugee gala. Ergan jireenya kanatti seenee baguman gara biyya ambaatti hin godaaniin jedhe. Innis abbaan manaan koo qabeenya kana dhiiseen baguman biyya Arabaa hin deemin jedhe. Sababiin isaa immoo biyya ambaa yeroo ture hojiin inni hojjechaa ture gaala eeguu, re'ee eeguu, Arabaan reebamuu kana keessa ture. Maallaqumti kaashiin harkatti waan namaaf kennamtuuf biyya Arabaa jenna malee qabeenyi maatii tokko qabeenya biyya Arabaa ni caala. Kanaan jireenya qananii kana keessa haadha yookiin immoo kiiftii mana sanaa ta'een haadha manaa abbaa isaaniillee abboomeen ijoolleellee abboomuun to'achuu kana godhi jechuun eegalee. Rabbis ogummaa ittiin ijoollee amma kanaa waliin hin jiraadhu naaf kenne. Wanti anatti ulfaates wanti isaanitti ulfaates hin jiru. Hunduma waliin walii galeen mooraa guddaa fi bal'aa sana keessa abbaa manaa koo waliin jiraachuun eegalee. Mooraa guddaa kana keessa jiraatanii dafanii dahuu dhiisuun fafa mitiire. Waggaa lama keessatti ijoollee dubartootaa 2 abbaa manaa koof nan godhadheefi hanga yeroo kanaatti hunduma waliin wal kabajnee obboloonni isaa na jaallatanii na kabajanii na kunuunsanii akka haadha isaaniitti na ilaalaa waliin jiraachaa turre. Haa ta'uutii garuu daa'ima kiyya lammaffaa daheen baatii tokko akkuman fixeen obboloonni isaa amma ga'atis abbaa ijoollee taateettaa kanaan booddee ijoollee kee dhiistee iddootti imaltu hin qabdu. Dhuguma ofii akkanatti otoo jiraannu qabeenya maatii keenyaa otoo hin hiratiin siin akkanatti jiraachisuun keenyi cubbuu ta'ellee sitti mul'atu. Nuti waliigalaan nama 11 qabeenyi maatii keenyaa bakka 11tti warra dubartootaallee dhaqqabee kan heerumanis kan fuudhanis kan hin heerumnes kan hin fuunes dabalatee siin nuuf firamuu qabaa jedhee obboleessi hangafaa abbaa manaa koo gaafata. Abbaan manaan kiyya naannoo 6ffaa irratti dhalata. Isaan booddee kan jiran dhiirris dhalaanis kan fuudhan kan heeruman hanga yeroo sanaatiin turre. Aarii fi bowwummataa yeroo kana ture. Abbaa manaa koo kan seene maal jettanii biyya ambaatii na hambistanii har'ammoo akkana naan jettuu jedhee yeroo gaafatu lakkii yeroo sana biyya hambaa deemtee qabeenyi maatii kee hammi kun otoo jiru waan fakkaattee dhufte kana dura si arginee waan na jirruuf innumtiyyuu gahaa waan na ta'eef akka ati asitti haftee jireenya godhattee lafa qabattee jiraattutti waggaa 2 guutuu yeroo qottu yeroo gurgurtu midhaan yeroo galchitu nuuf safari jedhee obbolaa kee keessaa kan si gaafateeru hin jiru. Kun immoo nuuf gahaadha. Kanaa ol si sossobuu hin dandeenyu. Ana dabalatee obboloonni kee warri kaan gaa'ela godhannee jirru qabeenya ni barbaannaa. Nutis namadha. Ijoollee keenya haara gaariitiin guddifachuu feenaa. Nuuf hiruun fedhii kee otoo hin taane dirqamadha. Seeratu lafa kaa'aa jedhee isatti hime. Abbaan manaan koo morma kiyya ta'a malee waadaa nama gidduutti naaf galtaniittu qabeenya haadhaaf abbaa koo eenyuuf iyyuu hin qoodu jedhee dideeni. Kanaan obboleessi isaa hangafti amma anatu hangafummaadhaan dhufe yoo garaa laaftee namni gidduun keenya hin galiin nuuf qoodda ta'e jedheen si gaafadhe. Jaarsi manguddoon jaarsaa obboloonni kee warri kaan yeroo dhufan immoo deebii qopheeffadhu jedhee biraa deemee guyyaa 3 booddee manguddoo jaarsa naannoo fidee dhufe. Kanaan jaarsi naannoo elaa yaa mucaa dhagahii otuma abbaan kee haati kee qabeenya kana hundasaa siif mallatteessanii deemanii ijoolleen kaan dhaaluu hin danda'ani jedhaniiyyuu akka seera ammaatti hanga obbolummaan haadhaaf abbaarraa dhalachuun beekametti seerri wal qixxeessee qabeenya ni qooda. Obbolaa keedha. Isaanis qabeenya horachuu godhachuu barbaadu. Qabeenyi maatii keessanii immoo baay'eedha. Isin xiqqoodha. Nama biyya kanaafiyyuu otoo qoodamee ni gaha. Waggaatti kuntaalli meeqa akka galu horiin meeqa akka gurguraman ni beekna miti. Isa kam sassatta'uufii fi guutuutu jira jedhanii gorsanii homaa abbaan manaan koo hin isaan dideem. Obboleessi inni hangafaa jaarsa gidduuttis erga diddee hundumti keenyiyyuu gara seeraa deemna jechuun
obboloonni isaa nu waliin jiraatanillee mana obboloota isaaniitti galanii seeraan abbaa manaa koo himatanii himannaan eegalee manni murtii himata qabatee deddeebi'uu jalqabanii. Haa ta'uutii garuu guyyaa tokko eeggatee abbaan manaan koo obboleessa hangafaa otoo inni daa'ima isaa waliin horii dachaasaa jiru albeedhaan waraanee garaacha isaa jiksee du'e jedhee dhiisee ilma isaa waliin jirummoo daa'ima waggaa 6 guunne miilla cabsee hanga har'aatti naafa godhee abbaammoo mar'ummaan jiksee biraa deemee maal akka godhe otoo anatti himiin farda 2 qabatee goodaadhaa battaluma sana ijoollee dhiisii bayi dhufanii nu ajjeesu jechuun ijoollee fardatti qabannee 2 taanee naannoo toora za'a tokko qe'ee abbaasaa gadhiisnee deemnee. Galgala sana baadiyyaatii kaanee magaalaa mana gayyaa kiyyaa okannee bullee tarii achittillee yoo nu argani jennee ganama barii kaanee ijoollee keenya achumatti dhiisnee imala jalqabnee. Namni qarshii 1,000 giphii isaatti qabatee mana isaatiin ba'u anaa fi abbaan manaan koo homaa tokko of harkatti toon qabatiin yaaddoo obboleessi isaa du'ee hin duunee barbaacha imala keenya taasisnee. Wayyaa'uu yookiin immoo fayyuu obboleessi kan dhageenye baatii tokkoof torbee 2 booddeedha. Magaalaa Finfinnee deemee rabbitu haga xiqqootti isa oolche jedhanii ilmi isaa hanga har'aatti naafadha. Abbaan immoo haga har'aatti fayyaa guutuu hin qabu. Baay'ee dubbachuu hin danda'u, baay'ee nyaachuu hin danda'u, deemsallee karaa dheeraa imaluu hin danda'u. Hojii kan jedhamu immoo cirumaa itti bu'uu hin danda'u. Dubbiin lafaa kana goote. Ani abbaa manaa kiyya waliin magaala tokkorraa magaala biraatti gariin kadhachaa waan uffannu gurguraa otoo imalluu obboloota kootti bilbileen maallaqa ergisiifadheen Finfinnee gallee. Dubbiin nagaa ta'uu obboleessi isaa fayyuu akkuma dhagayetti immoo gayyaa koo biraa dhufeen ijoollee koo fudheen deebi'ee dhokadhee dhufeen dhokadhee deebi'ee. Kanaan Finfinnee gallee inni hojii humnaa dalaguu jalqabe ani immoo mana taa'een ijoollee guddisuun jalqabe. Akkuma isaattiyyuu afuura keenya dhoksannee jireenya jalqabne. Qe'ee sana gadhiisnee dhufuu keenyattii fi dhiiga obboleessa isaa dhiiga mucaa obboleessa isaa dhangalaasee akkana godhee dhufuu isaatti Finfinnee gallee baatii 4 booddee abbaa manaa kootti itti dhaga'amuu jalqabe. Kanaanis iyyaafatee na araarsaa qabeenyi akka qoodamuufis irratti walii galeera jedhee obbolaa isaatti dhaamus bakka jirtu qofaa nutti himi akka ati mucaa wallaalaa naafa gootee deemtee ofii kee miilla 2 dhaabbattee deemtu gurbaa kanatti si daballaa. Garaa obboleessa kee akkuma jiksite garaa kees ni jiksinaa. Qalbii maatii hundumaa akkuma cabsite qalbii maatii kee si cabsinaa. Ati araara yaadda nuti lubbuuf si barbaanna jedhanii deebisanitti erganii. Kanaan innis magaalaa Finfinnee keessa silaa hin baranne hojii humnaa namni kun na beekamoo nan beeku nama biyya kooti moo miti jechaa sodaachaa hojjechuutti fufee. Dhiigni rakkoodhaatii anaaf isa gidduus nagaan dhibee wal jeequu wal booressuu nagaa wal dhowwuu jalqabne. Anis mana ooluurra jedheen ijoollee 2 qabadheen mana namaa deemeen hojii garaa hojjedheen gargaaruun nan eegalee. Haa ta'uutii garuu hojjedhee kanan fidus nagaa keenya nuuf deebisuu hin dandeenye. Anaan rukuta ijoollee koo rukuta bahaanuun jedha halkan qixxee manaatii gadi nu baasa. Rakkoo addaa harka abbaa manaa koorratti arguun jalqabee. Anumayyuu haa ta'u jedheen gadi jedheen jiraachuu ittiin fufee. Rabbi maatii keessatti keessumaa haadha manaaf abbaa manaa gidduu dhabiinsa maallaqaa hin fidiin. Dhabiinsi maallaqaa nageenya booressuu miti. Nageenyi boora'e nagaatti akka hin deebinillee gochuu ni danda'a. Yeroon ani isa gargaaruu ni jalqabu ani gatii mana kiraa qofan kaffala. Ati nyaata mana keessaa nu danda'inaan jechuu eegalee. Wanti argadhu ijoollee koo waliin waan hojjedhuuf namni na hojjechiisu baay'ee murtaa'aadha. Sanuu hanguma isaan naaf kanfalaniin fudha malee miindaadhaan illee walii galeen mana namaan seenu. Jireenya akkamii keessaa ba'een baatiiwwan yeroon guunne
yaadne keessatti jireenya faallaa gara biraatti hin galeem. Kana yeroo ta'u abbaan manaan koo ammoo darbee amala kana dura hin qabne dhugee machaa'ee of wallaalaa dhufuu eegaleem. Maaliif kana goota yeroon jedhu maal si galchee rakkina kana dagachuuf maal gochuutu narra jira? Harka kiyyaanoo dhiiga obboleessa kiyyaan dhangalaasee wantan godhu kamiyyuu nan gaafatiin bagan godhee sammuu kootu na ajajaa jira. Wanta sammuun koo na ajajeen godhe immoo nan dhorkinii naan jechuun akkan isa dhiisu na taasise. Kana qofaa miti ijoolleen kiyyatoo jiranii sireen ani isa waliin irra ciisu irratti halkan dubartii gara biraa fidatee waliin ciisu eegalee. Kuni maali jedheen yeroon gaafadhu wanta si galchuu hin qabu siiniyyuu akkan barbaade si gochuu danda'a ofii miti naan jedhee. Si'a kana gaa qalbiin koo cabdee yaa Waaqayyoo maaliif gaa'ela kanatin seenee qorumsi gaa'ela kana ammoo eessatti dhaabbataa maaloo na yaadadhu jedheen kadhachuu eegalee. Kanaan utuun jiru kuni haa dhaabbatu asirratti na haa ga'u jedheen rabbiin utuun kadhachaa jiru guyyaa tokko machaa'ee dhufee halkan hirribaa na kaasee albee kana naaf diimessinaan jedhee albee diimesseefii jennaan ati anaan ala dhiira gara biraatii heerumuu hin dandeessu. Kan akkan gooneef immoo dhiironni akkasin ilaalleef mallattoo siin godha jedhee albee diimate kana fuula kiyya ittiin gubuuf harkasaa asii ol yeroo na kaasu machaa'ellee waan na jiruuf kanarratti wal dhiisuun hin jiru jedheen harkasaa ofirraa otoo hin qabu ofii harkasaa miillasaa garaasaa of guggubee yeroo kana ture iyya adda ta'e iyyee ollaan battaluma dhufee otoo nani baqadhee naannoo sanarraan fagaatiin anaa fi ijoollee koo qabanii gara mana hidhaa kan na geessanii qorannoo ganama abbaa langeen irratti banus abbaan manaan kiyya garuu dhufee na himachuu didee hiikaas hin jenne hidhaas hin jenne mana yaalaa deemee akka hin taanetti gubatee waan na tureef qoricha kennanii fi halkan sana achuma bulee ganama kaba'ee dhaga'eera dhufee garuu kanas sanas naan hin jenne ani hinna ajjeesaatti eegeen ture. Haa ta'u garuu mana hidhaatii sa'aatii 48 booddee anaaf ijoollee koo gadhiisanii garamittiin deemaa garamittiin galagalaa bilbila obboloota koo biyya hambaa jiranii nama 3 sammuuttiin qabaa gara isaaniitti bilbiladheen wantan ta'e wantan keessan jiru isaanitti himadhee yeroo kana 3 isaanii walii galanii warreen kaanittillee bilbiluun maallaqa naaf erganii ijaanillee siinis ta'e ijoollee kee akkasin argineef magaalli Finfinnee bal'aadha firaashii tokko bitadhuutii kireeffadhuu mana tokko jiraadhu obboloota keenya baadiyyaa jiranii keessaa tokko hinsiif ergina naan jedhanii anis fagaadheen magaalaa Finfinnee keessaa ijjisaa bakka nan arginetti jiraachuu eegalee. Kanaan obboleessa koo tokko baadiyyaatii naaf fidanii na waliin jiraachuu eegalee gidduutti koottu kan kee kunis waan siif hin taaneef ijoollee kee kan guddifattu maallaqa walitti qabachuu qabda naan jechuun piroosesii akkan eegalu na gaafatanii akka carraa ta'e immoo paaspoortiin kiyya abbaa kiyyarra ture san argachuu waan hin dandeenyeef ni bade jedheen akka haaraatti beeksiseen paaspoortii kiyya baafadheen obboloonni koo viizaa naaf erganii ijoollee kiyya gara baadiyyaatti ergadheen imala kiyya gara biyya hambaatti taasise. Ani biyya hambaa deemuun koo rakkoon godhanne ijoolleen koo gara biyyaatti galuun isaanii garuu rakkoo godhate. Obboleessi hangafaa abbaan manaan koo waraanee fi ilma isaa miillaan okkolaa godhee hambise akkuma ijoolleen koo gara manaatti galaniin dhagahee haaloo ba'uuf obboloota isaa wal qabee mana keenya haadha koo duwwaatu mana ture ijoollee lamaan qabatanii manaa deemanii yeroo kana ni naati jedhanii anatti nimni ture abbaa ijoolleetti yookiin immoo abbaa manaa kootti bilbilanii ijoolleen kee nu harka jirti ofii kee dhuftamoo bakka kee lubbuu ijoollee wallaalaa kanaa galaafannee gumaa keenya deeffannaa jechuun yeroo gaafatan anaan wanta na dhibuun qabu dhiigni keenyi tokko yoo argattan anaan barbaadan ajjeesaa malee ijoollee koon tuqiinaa yoo ajjeestanis haati isaanii yoo dhufte malee ani kanaan booddee gara biyyaatti dhimma ittiin dhufuun qabu jedhee deebii bitaa namatti galchuu deebiseefi torban tokko ijoolleen koo harka isaanii irra turanii maatiin kiyya baay'ee dhiphachaa maaloo homaan godhiinaa jedhanii jaarsatti ergaa kadhaa hedduu irra turanii booddee garuu isaaniifis ijoolleedha mitiree uffatatti bitanii fira barsiisanii akka abbaa keessaniin taanu jedhanii ijoollee koo gara haadha kootti galchanii erga ijoolleen koo gara haadha kootti deebi'anii dubbiin qabdu
qabbanaa'eeti anatti dubbii kana himu. Akka tasaa manni na dhaqqabe boqonnaa naaf hin qabu ture. Haalonni tokko tokkos naaf hin tolle. Kuni itti naaf dabalamee biyya hambaa keessatti otoo natti maniiru ta'e akkan ta'u silaa yaada. Amma deemeen biyya hambaa keessa hojjetachaan jira. Ofiif nagaadha. Abbaan manaan koo yakka hojjetee waggaa 2 hidhamee erga bahee booda waggaa 3ffaaf hojii yeroon eegalu biyya hambaatii maqaa kiyya toora sooshaal miidiyaa irra barbaadee akka tasaa bilbila koos jalaan kaasne ture. Bilbila koo argatee maaloo natti deebi'i, ani baay'een si balleesse, baay'een si miidhee, ergan sirraa adda bahee nagaa hin arganne, akkan nagaa dhabeettiin jira, maaloo gadda keedhas natti fakkaata. Rabbi miti lafa kanaa namnuu garaa naaf laafuu dadhabeera. Haadha manaa koorraa obbolaa koorraa adda baheen jireenya maaliitu na eeggataa? Maaloo rabbiif jedhiitii dhiifama naaf godhii gaa'ela keenyatti deebinaa. Maallaqa ati biyya hambaatti hojjettes haa ta'u homaa tokko sirraan barbaadu. Ijoollee keenya waliin guddisannaa. Ani hojii gaarii amma waan hin qabuuf otoo dhufteeyyuu seera qabeessaan si jiraachisuu hin danda'a jedhee halkaniif guyyaa na kadhachaa jira. Obboloonni koo biyya hambaa jiran kan heerumanis kan hin heerumnes kun amaluma dhiiraati. Haati manaansaa yoo irraa adda baatu ati isa waliin deebite jennaan nu waliin immoo deebistee wal dhabde jechuudha. Abbaan manaan kee tariisiif abbaa manaasiif ta'uu danda'a. Nuuf garuu deebisee firan ta'uu. Nuuf firan ta'u taanaan bor ammas yoo deebitee rakkatte namni si waliin boo'u sii gaddu hin jiru. Nuti ga'ee keenya jalqabumaa siif baaneerraa jechuun naaf deebisaniiru. Bitaa natti galeera. Akkan dhiisneef abbaa ijoollee kooti. Itti deebi'eef immoo kaleessa godaannisa guddaa dagachuu hin dandeenye narra kaa'ee darbeera. Mee maal godhinaan jettu? Seenaa koo kan dhaggeeffattan yaada keessan naaf qooda. Yaadni kiyya yeroo yerootiin waan jijjiiramuuf abbaa manaa koo maddiitti gara biraa waliin illee haasa'aan jira. Haa ta'uutii garuu kanan waliin haasa'aa jiru kanaatiif jala mureen si waliin hin jira jedheen itti himne. Seenaa kiyya amman isinitti haasa'e garuu kana caalaa bal'iseefiin itti dubbadheera. Innis kana dura gaa'ela takkaa dhaabbatee milkaa'uu didee jennaan lammaffaaf anaan barbaadaa jira. Mee reyoonni koo yaada keessan naaf qooda. An obboleettii keessan biyya hambaarraati. Ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa. Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii keenya. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jecha guyyaa irraa seenaa ajaa'ibaa obboleettii keenyaa tokko isiniif dubbiseen hin kaa'u. Akka isin irraa barattaniif hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Obboleettii keenya seenaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomi jecha kabajamtootaaf hordoftoonni qophii keenyaa seenaa ishee dhaggeeffattan yaada keessan komentii jalatti qoodaa fi jecha qophiin guyyaa irraaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kanuma fakkaatti. Hanga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa jecha laayik, sheerii fi sabiskiraayib gochuun illee hin dagatinaa. Namoonni xalayaa jaalalaa seenaa jireenyaa qabdan karaa teelegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 937 naaf erguun irratti hirmaachuu ni dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani Gammachiis Tashoomeedha. Seenaa barsiisoo fi bashannansiisoo gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii horaa bulaa.